waraabuu jiran. Amma eegale kun ummata. Kabajamtoota jaalatamtoota uummata keenyaa akkasumallee kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa irraa sagantaa adda ta'e kan sirna kabajaa saayiba keenya kan bulchaa miskiinaati kennaa bude kana maqaa isaa isin ibsuudhaaf akkasumallee yaadannoo isaa kana maal fakkaataa waan jedhu isin kan qopheessine jechuudha. Saayiba keenya beekamaa fi jaalatamaa kan yeroo hunda na jaalatu maqaa isaa Profeesar Abdii Gucheedhaatu muummicha ministeera miskiinaati bulchaa miskiinaa kati'eef dheeraa gosuun yookaan Morambii Abdiitiin bulchaa miskiinaa kanaaf kennaa addaawaa kenneef kanneen kennaa isaa nagaaf jechuudhaan looniin deeltii kana dhugee miti isaan irraanfadhaa waan dhaga'ameef jechuudha. Deeltii kana bakka miidiyaan gurguddoon akka BBC, Al Jazeera, CNN fuudhee dabalatee BBC wanti jiranitti jechuudha fuuldura isaatti dhuguudhaan yaadannoo isaa kana ibsa gootee jirta jechuudha. Yaadannoo isaa kana ibsa godhee jira jechuudha. Haa ta'u inni jechuun nama kabajaa bulchaa miskiinaa wajjin nama qabu nama mootummaa miskiinaa kana dhaabuudhaaf halkanii guyyaa nama lafa hafu jechuudha. Namichi kun jechuun Abdii Guchee jechuun yeroo tokko yoo ta'e footoo isaa isin garsiisuu dandeenyudha yeroo guyyaa biraa. Namichi kun jechuun nama mootummaa miskiinaa ipaatti jechuudha. Gadhaabuudhaaf dipaartimentii isaa kana gadhaabuu keessa gabbu'ee jiru jechuudha. Inni kanaafuu nuti akka bulchaa miskiinaatti akka uummata miskiinaa bakka buunetti yaadannoo isaa kana kan hoggansaadhaan guyyaa kaarraa hoggansaa akka kabajamu bulchaa miskiinaa labsii raawwate kana dabarsuu keenya kabajaa guddaa uummata miskiinaatiif qabnu akka malee Abdii Gucheedhaaf qabnu ibsuu